Beeksifnaa durtaan woboo waraanii xumuramaa jiraa jedhu. I think now it's almost over and here also. Amma waan dhumatee fakkaata. Gara Asoosaa fi Gambeellatti bal'isuuf carraaqaa jirra. Lolli salphaadha. Xumuraa jirra. Himaat Jawar Farraatii jechi ragaalee abbaa laangaa maaliifaaf? Beellamni kun kan bulee waliyyata dhiyeessinee ture waliyyanni maaliif bakka isaan hin jirretti akka ragaan dhagahamuu kan jedhudha adeemni kan kenname yookaan akka turuu kan. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii geggeessitoonni addunyaa 220 ol jijjiirama qilleensaa qolachuu irratti mari'achuu fi magaala Glasgow Scotland UK'tti walga'iirra jiran. Walga'iin COP26 jedhamu kan irratti biyyoonni gaaziiwwan namoonni uuman gadhiisuun qilleensi naannoo akka godhan akka diqqeessan amanamummaa isaanii argisiisuuf deeman. Gaaziiwwan kun qilleensi naannoo lafaatti argamuu kafaalan yoo ta'u laf kana balaaf saaxiluu himan amma yoo itaana gabaabsee sanitti. Namoonni baay'een lubbuun lafarra jiru tarii balaa uumamaa kan akka jijjiirama qilleensaan addunyaan gaaf tokko ni bada jedhanii sodaatu. Waggoota kurnan dhufanitti jijjiiramni qilleensaa fayyaa namoota biiliyoonaan lakkaa'aman balaaf akka saaxilu qorattoonni ibsaniiru. Marii guyyaa irraa kan eegalsiisan ministeerri muummee UK Boris Johnson addunyaan cileetti fayyadamuu akka dhiiftu konkolaattota gaasitti fayyadamuu akka dhiisan akkasumas manca'inni bosonaa akka dhaabbatu waamicha taasisaniiru. Hoogganaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres jijjiirama qilleensaa irratti dafanii tarkaanfii fudhachuu dhabuun keessan awwaala qotachuudhaa jechuun gaggeessitoota addunyaa akeekkachiisaniiru. Addunyaa irratti biyyoonni faalama qilleensaa irratti gahee guddaa qaban Ameerikaa, Chaayinaa, Awustiraaliyaa fi Biraaziliidha. Haa ta'u malee gatii guddaa kan falaa jiru biyyoota kanneen akka Afrikaadha. Sababa kanaaf biyyoonni badhaadhan waadaa biyyoota guddataa jiraniif seenan akka kabajan pirezidantiin Maalii Laazaarus Chaakweeraa BBC'tti himaniiru. Kun arjooma miti. Kan falaa yookiin nu waliin dhabamaa jechuun himan. Lammiileen Itoophiyaa hundi dhimmi idilee isaanii yeroof tursiisanii humnaa fi meeshaa qabaniin gara waraanaaf duulan ministeerri muummee Abiy Ahmad gaafate. Guyyaarraa mootummaan Itoophiyaa finciltoonni Tigraay lammiilee nagaa 100 kombolchaa tajjeessan jechuun himatan. Naannoleen Amaaraa fi Oromiyaa akkasumas bulchiinsi magaalaa Finfinnee jiraattonni duula waraanaatti haqqa jeelan waamicha dhiyeesse. Naannoon Amaaraan waajjiraalee mootummaa hundi yeroof cufuun waraan tumsuurraatti akka bobba'an murteesse. Murteen kun erga finciltoonni Tigraay magaalaa akka Dasee fi Kombolchaa sanbataa fi dilbaatti to'achuun isaanii dhaga'ameen booda Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa lolii akka dhaabbatu waamicha dhiyeessanii jiran kan malee wanti biraa karaawwatu jira ammayyuu. Torban kana keessumaa sanbata dilbata jimaata dabalate jechuudha har'as wantoota hedduutu raawwate Itoophiyaa keessatti keessumaa gama kaaba Itoophiyaa jechuudha. Gaafa sanbataa finciltoonni Tigraay Dasee to'achuu isaanii akkasumas immoo dilbata magaalatti aanee jiru Kombolchaa to'achuu isaanii ibsaniiru. Mootummaan hin mirkaneessine garuu waraanni ammas adeemaa akka jiru ibse. Imbasiin Ameerikaa guyyaa keessallee waan wal fakkaataa kana kan inni dubbate. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO shanee waamuu fi galmee shororkeessaa keessatti galmeesse kamiisee to'achuu isaan ibsaniiru. Garuu mootummaan ifatti kan hin mirkaneessine addatti immoo nuti bilbilee jiraatota mirkaneeffachuu hin dandeenye bilbilee waan cufaa ta'eef jechuudha. Isaan alatti guyyaa kaleessaa mootummaan naannoo Tigraay keessa haleellaa xiyyaara raawwachuu ibseera. Gama kaaniin immoo naannoon Amaaraa keessumaa manni marii naannoo Amaaraa ibsa baaseera dilbata galgala. Ibsi kunis yaa'ii rifachiisaa erga taa'ee booda kan ibsedha. Keessumaa TPLF sirna seera kabachiisuu idilee qofaan waan mo'achuu hin dandeenyeef uummanni naannichaa hundi duula kanatti akka makamu kan inni waamicha taasise. Inni ijoon keessumaa ibsa kana keessatti jechuudha dhaabbileen mootummaa kamuu tajaajila idilee dhaabuun maallaqa qabanis hundas gara waraanaa tumsuutti akka isaan bubbaasan kan waamicha taasise. Dabalataan immoo meeshaawwan waraanaa kan dhuunfaas kan mootummaas konkolaataa dabalatee jechuudha waraanaaf akka tumsan murteen kan darbee. Waamichi mootummaa naannoo Amaaraa kan isaan uummanni meeshaa qabatee waraana kanaa ta'ee hirmaatu jedhu baay'ee miidiyaa hawaasa irratti biyyattii irraa haasaa turte. Kan irratti mootummoonni biyya laalanii ibsisaanii kennanii turan. Eeyyeen Ameerikaan dhimmi hidhattoonni yookiin finciltoonni Tigraay Dasee fi Kombolchaa to'achuun isaanii ni addeesseera.
kuni lammiilee qeerraa buqqaan akkasumas deeggarsa fedhaniif deeggarsa barbaachisu akka isaan geessineef danqaa uumaa akka mariitti deebi'an akka dhukaasii dhaabu kan Ameerikaan waamicha taasifte. Ibsa naannoo Amaaraa keessatti wanni biraan dabarre tokko maali? Naannoo Amaaraa keessa sa'aatii 2 booda sochoon akka hin danda'amne uggurri taa'ee jechuudha. Isa booda ministeerri muummee Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaan irratti wantoota ijoo jedhan dhimma waraana Itoophiyaa irratti barreessanii turanii kanneen keessaa kan ijoo jechuu dandeenyu tokko qindoomina akka jiraatu lammata immoo namoonni ba'anii akka lolan sadaffaan immoo kanneen isaan keessa taa'anii qaama biraaf kan diinatti jedhaniif lolan yookiin immoo loogan akka ummati birratee to'atu yookiin immoo hordofu kan isaan waamicha taasisanii guyyaa irratti wanni oduun guddaan jiru ministeerri kominikeeshinii federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu hidhattoonni yookiin finciltoonni Tigraay kombolchaatti namoota 100 ajjeesaniiru jedhanii dubbataniiru qaama olabaarraa mirkaneessuu rakkisaadha jarri TPLFis dhimma kanarratti waan dubbatan hin qabanii gama kaaniin immoo jiraata tokkorraa Dasseetti BBC'n bilbilee akka odeeffatetti finciltoonni Tigraay Dassee mana namaa balbalatti deemuun meeshaa waraanaa qabaachuu isaanii yookiin immoo humnoonni mootummaa jiraachuu isaanii gaafataa turanii gama kaaniin immoo magaalaa Finfinnee keessatti dhalattoonni Tigraay hidhaan nutti hammaatedhanii kan hibsan jiru kan nuti dubbisnees jiru gama mootummaan waan dubbatamee jiru dhimma kanarratti garuu kana dura kanneen shakkan akka hidhan malee nama sabummaa isaatiin ilaalanii akka to'annoo jalan oolchine kana dura ibsaa ture ibsa mootummaan booda naannoleen garaagaraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee magaalaa naannoo Oromiyaa dabalatee uummanni akka qeessaa eeggatu akka waraana kana tumsu waamicha taasisaa jiru asli. Galatooma Mayyuu. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii lolwalloota deemsifamirratti lammiileen biyya alaa hirmaatan jechuun ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbachuu FBC'n galgal hanga baas oduu kanirratti waan dabalataa bor qabannee isaniif dhiyeessin. Oromiyaa iddoon adda addaatti tajaajila intarneetii addaan citu jiraatonni BBC'tti himan magaalota akka Adaamaa, Hararii fi magaalota naannawaan Finfinnee jiran keessatti sa'aatiiwwan muraasan booda deebi'ee jedhan. Miseensonni paarlaamaa Uganda katalaalii COVID-19 fudhachuu dhaban man marichaa kinseenne akseenuu hin dandeenye ibsan ejjete kun fayyaa hawaasarraatii tarsiimoon mootummaa ka deeggaru ta'uu himan pireezidantii Uganda Yoweri Museveniin lammiileen isaa talaalii fudhachuu irratti shakkii qabaachuu ibs garuu dhuma waggaa kanaatti namoonni miliyoona 12 akka talaalamuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan shororkeessummaan farajee magaalota hedduu lixa jiddugaleessaa fi kibba Oromiyaatti to'adhee jechuun BBC'tti ajajaan woboo kumsa diribaa ka jaalmarroon beekamu loltoonni isaanii humnoota mootummaa irraa mormii xiqqaa argachuu hima dhimma kanarratti yaada mootummaa argachuuf yaalii taasifneen hin milkoofne. I think now it's almost over, and here also we are trying to push to Asota and also. Amma waan dhumate fakkaata. Gara Asoosaa fi Gambeellatti bal'isuuf carraaqaa jirra. Lolli salphaadha. Xumuraa jirra. Miidhaa salphaan humna waraana mootummaa irra aanaa jirra. Keessumaa Beegii, Gidaamii, Qondaalaa fi Jimmatti. Waraanni gara Finfinnee qajeelaa jira. Naannaa Finfinneetti ofirraa ittisuuf waa yaadan fakkaata. Waraanni waan adeemaa jiru hubataa jiru fakkaata. Lolli xumuramuusaa beekanii jiru. Duubatti baqataa gara gidduu galeessaatti walitti qabamaa jiru. Humnoota Tigraay waliin qaamaa walitti dhufnee lola adeemsaa hin jirru. Garuu wal hubannoo fi hariiroo cimaan lolaa jirra. Wal hubannoon keenya itti fufa jedhee yaada. Har'a yookiin boruun walitti dhufna jennee yaadna. Humnoonni keenya naannoo kamisee jiru. Yoo walitti dhufnee gara Finfinnee lolatti fufna. Dubbi himaan TPLF Getaachoo Radaan naannoo Amaaraa Walloo keessa hidhattoota oboo waliin walitti dhufuun lola akka qophaa'an dubbata. Galmee obbo Jawaar Mohaammed Farraatti jechi ragaalee abbaa alangaa aduun dhagaamini haf manni murtii olaanaa federaalaa guyyaa irra reegalee jechi ragaalee abbaa alangaa dhaga'uu fi beellam qabatee ture haa ta'u malee dhimmi himatamtoota bakki isaan hin jirreetti ilaalamuu hin qabu jechuun abukatoon isaanii oliyyannoo galfachuu himan abukatoo isaanii keessa tokko taa'e obbo Kaadir Bulloo ragaaleen maaliif hin dhagaamin ka jedhirraatti akkan jedhu.
Akkuma beekamu beellamni kun kan buleef gaafa hadda ragaa dhaga'uuf ture. Haa ta'u malee waliyyata dhiyeessinee ture. Waliyyanni maali? Gaafa adoolessa bultii 21 bara 2013 akka lakkoofsa gabashootaatti manni murtii jalmurtii wayii kennee ture. Jalmurtiin sun maal jedhaa? Obbo Jawaar Faatii bakka isaan hin jirretti akka ragaan dhagahamuu kan jedhudha. Adeemni kan kenname jalmurtiin jechaadha. Egaa isarratti komii dhiyeessinee ture mana murtii waliigala federaalaati. Akkaatuma kanaan beellamni keenya kan qabamee fi ufafoo gaafa sadaasa bultii 7 qabame komii keenya dhageessisuuf. Egaa achaas gaafa yoo kan ragaan amma dhagahamuu kan fufu taate egaa komii dhiyeessine san gatii waan dhabuufi kanaafuu dhoorkaan nufaa kennamu jennee gaafa konkolleessa 17/2014tti mana murtiititti hamma iyyata dhiyeessine akkaatuma kanaan manni murtii maal jedhee amma manni murtii waliigalaa komii amma nu dhiyeessine kana irratti murtii tokko kennutti ragaa dhagahuun bakka isaan hin jirre ragaan haa dhagahamu kan jedhame kun dhoorkamee akka turu kan jedhu ajaja kennee yeroon beekamneef haga manni murtii waliigalaa achi ajaja biraa kennutti hagasiin cufamee taa'aa jechaadha. Gaafa manni murtii waliigalaa ajaja biraa kenne qofa itti fufaa jechaadha falmiin bu'uuruma kanaan hadhaa dhaddachi na deemsifamnee jechaadha kana walbattiin jiru. Bulchiinsi magaalaa Asallaa warshaan qalmharree magaalicha keessatti yeroo dhiyootti banamee ture deebisee cufuu BBC'tti kantiibaa magaalaa Asallaa Gazaalee Hashuu sabab komii hawaasirra dhufeen cufamuu dubbata. Kanaan dura Bishooftutti warshaan walfakkaatu banamee sabab hawaasni koomateef cufamee ture. Warshaan Asallaa kunin kaampaanii Chaayinaan waggoota 7 dura kan hundaa'e yoo ta'u baatii tokko dura foon harree alaatti erguun $80 argachuun Addis Fortune gabaasee ture. Hirpha Gammachuutu dubbise. Yoo qaamaan bira geennee ilaallu warshichi hojii isaa eegaluu isaa wanni nu kaasa jira. Haa ta'uutii dhimmichi kan noormii hawaasaa wajjin deemuu miti waan jedhu kana yaada akkasii kana marii Oromooleen akkasii jiraachuu erga isaa wajjin mari'anneetiin jenne hojicha isaan noormalii durumallee dhaabaniiru. Amma booda garuu aga fedhiin hawaasaa yookaan mariin hawaasaa taasifameetiin eeyyantaa yookaan immoo eeyyama hawaasni naannoo kana yaama ta'utti yookaan immoo beekamtii isinii kennee hojii kana eegalaa jedhutti eegaluu hin qabdan kan jedhu kana irratti waliin dubbanne isaanis sirriidha karaa jedhu walii galleetti amma hojii dhaabeera jechaadha. Yoommi kan warshaan kun hojii jalqabeeyyuu? Jalqaba isaa akkamitti dhufe kan jedhu kana qaama seerummaa qabaachuu isaati malee marii kanaan guyyaa kana kan jedhu kana wanni akkasitti odeeffannan jiru garuu formaal ta'e gaafiin isaa dhiyaateetti warshichi eeyyama argateetiin kan gara biyyaa seeneetiin kan hundeeffame jechaadha. Kan noormii hawaasaa eegumoo miti kan jedhu amma konsarniin kenna ijoon hojii eegaluu isaa wanti kun kan noormii hawaasaa eeguu miti kan jedhu kun Oromooleen akkasii jira taanaan isa dhageeffanneet kaanee dhannee qaamaan dubbisne amma guutumatti akka dhaabbatu goonee irraa ammaaf jechaadha. Hawaasuma naannoo san jiran yookaan qaama muraasa irraa immoo fedhiin warshaan kun yoo banameetiin ture carraa hojiitii fi galii biyyaatiif illee vaaliyuu qaba warri jedheetiin yaada akkasii kaasus jira. Namoonni akkasii sun hagam baay'ata. Namoonni immoo lakki nurraa cufamuu qabaa jedhanii namoonni yaada akkasii illee qeequullee miidiyaalee hawaasaatii fi qaamaalleen warri dhufee yaada akkasii dhiyeessa jira waan ta'eef amma yaada walitti bu'u kana qabanneet deemurraa yaada walitti bu'aa kanaan faayidaa inni fidurra miidhaa isaatti caalaa amma haa turu marii hawaasaa yaada gara lamaa jiru kana gara tokkotti mariidhaan fiduu qabna kan jedhu amma wanti guddaan. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa aganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgala kanaa maraataaf namni machaa'ee waliin sodaata. Hiikan isa san biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Ammayyoo Itaanaa gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti Agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.